kana Wallahi wala dhuguma. akkasi qabsoon keessan karaa bade. Ha? Ta'u abbaan kee naawwanni kee nuti har'a argitee ka qaarra fuulan jijjiiramne kun ummata amma achitti argitee gadi ba'u san fakkaanna ture nuti dhalataa naannoo saniiti obboleesso. Wallahi Naannoo kam. seeruu ka'aanaa seeruu. Ani akaakayyuun kiyya malee gasgaari. Kiiloomeetira 15 walirraa bakki kun. Uummata duriyyeen qawween dararaa jirtu duuba ruuza fi bishaan maal goraaf. Nyaata bitaa fi jirra lubbuu isaanii halkan tokkochuu jabaadha bar daa'imman nyaanni hin jiraan beektu nyaata fidi malee obboleessa kiyya wallaahi viidiyoo si ergaa qoy Kana bara marakkoon keessan kana. Uummanni qawwee bitee muka isinitti naqa isin waa'ee garaa yaaddan. Eeshi qawwee binnee uummata kanaa Akkatti barani wanni ani isinii walii galuu dadhabuuf kana. Dhageeffadhu afaan hin banini karaa kaayikaa ila kana dhagayi odeessinii. Feetan na jaalatan abbaan feetan na jibbitan. Ati mana keetitti dhufee diinni qawwee bitatee dhufee gizee mataa keessa si tumee mana sirratti gubu wanni ati daabboo bitachuu yaadduuf maali? Waa'ee daabboo bitachuu wanti yaadachise waa'ee qawwee yaaddu hin hidhattu yoo nama Quraan sitti dhufan tokko keessaan ajjeeftu maaliif gizee hunda duuta? Mikinaannummaan dhageeffadhu. Aboo dhageeffadhu haa dhageeffatu qabrale dhagayi gadi. Konkaawwan. Paartiin isin aarsitan kanaan kanaaf bar waa'ee keessanii dubbanne. Qoy. Ka ala jirus ka mootummaan mormus ka mootummallee hidhatee dhufeetiniin jaartii keessa duratti ajjeesa. Ilmoo keessa duratti ajjeesa. Manni keessa gubata. Muka keessa teettee waa'ee qixxaa waa'ee bishaanii yaaddaa jechuudha. Biyaansi yoo qawwee bitachuu dadhabde dhaggeeffadhu. Yoo dubbadhu jettee hin dubbanna sitti himna gadi fudhu gadi. Biyaansi yoo waa'ee qawwee bitachuu dadhabde shimala gaarii namni bitatee billaa gaarii namni bitatee suuta itti laafee ofirraa gorra. Isin gizee garanaa si buqqisan nyaata binna uffata binna maarree binna habiibii ka qawwee sitti dhufe qawwee dhufurraa dhoggita ka dullaa sitti dhufe dullaa dhufurraa dhoggita. Yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessa nama humna qabu qofa jiraata. Sigalee miti. Kana waan ta'eef dandeetta yoo qaamni sirraa dhoggu jiraate ammala mootummaan tokko mootummaa ka jedhamu isin deeggartoonni mootummaa yoo nageenya biyyatti eegedha. Yoo mootummaan jiraate mootummatti himadha. Mootummaan hin jiru taana sigalee cal'ifteetuman du'ini ofirraa ajjeesi. Wanni ati ruuza bitteetinii fi bishaan bittee gandarra deemtuuf hin jiru. Nama tokko lamas taatu ofirraa haa ajjeesanii qawwee bitiif ganda keetitti nama tokko biti. Biyya alaa kana jirtaa mi obboleessa kee obboleetti teeti biti. Yookaan walitti guurii biti nama tokko ka kanarraa hafan yeroo ammaa kana nama humna qabu qofa jiraataa jira. Qaama mootummaa keessallee ka alaatillee akka gandaatitti akka dhuunfatitti illee barri bara humnaan jiraatan waan ta'eef waa'ee garaa dhiisa ofirraa. Asli takkatti dhaggeeffadhu anu baay'ee masi dhaggeeffadhe. Okay, yaadni kan kee yaaduma sirriiyyuu haa ta'u ummata amma gadi ba'ee ala jiru ummata qawwee miti shimala osoo shimalaa miti qawwee itti kennite beelarraa kaka'e nama tokko ofirraa dha'uu hin dandeenye dursa ka dursu maal ummata nagayaan jiraataa ture lola tokko malee waa tokko keessa kan jirre yeroo bakka takkatti dhaqee muka jala jiraa miti ree achumatti qawwee bittee irra hirtee lolatti seenu allaqe dhaqqaqe. Dhalataa naannoo saniiti ummata san keessaati tokko bittee maar kan kaa'erree namuma tokkochaa namuma lama. Maaliif beeyta yoo bitee beeyta dirqama asirratti afaan banuu qaba si wajjin. Maarree ati bittee fi aniin kunillee akka tokko mallee ta'u bituuf maanan dubbisin keessan. Namni waa hojjetu asirratti afaan hin banu reesi warra afaan bichaati warra na argaa fudduu raasu waan isin wajjin dalagan. Keesso maanuun dubbisirree abboo. Basaasa kaati basaastuudha. Amma kallattiin furmaataa maal taa'etti? Kallattii
Kallattiin furmaata ati kamadheengadda OBN irratti bahee mootummaan kenna misooma xiireessanii mootummaa keessatti nuyi akka diinni ummata dhaaban. Ana na shawwaduu yaaddan abbaan fete abbaan sii miti ana abbaan fete dhufee na shawwaduu nan dha. Habibi kun amma waa'ee Gadduma kana imbaasii dhaqxee canfaraan turre ittiin mootummaa kee waliin canfaraa borullee uummanni keenya dhumaa jira jedhi qaama dhaqxee dhageeffadhu. Ati paartii feete deeggari paartii feete dhiisi. Dhageeffadhu na dhagaye. Baba na dhagaye. Konkicha na dhagaye. Dhageeffadhu tara tara haasa'una. Ilaan amma akka dhugaatitti deeggaraa woobootillee miti wallaahi. Deeggaraa mootummaatillee miti. Ani mootummaallee deeggaru woobollee deeggaru qaama hidhate kamuun deeggaru wallaahi. Nama dhuunfaa tokko. Sigaleemi. Ani asittuyyuu warri imbaasii asii gizee meeqa ergaa naa kaayanii xalaa hunda naa birrasanii dhayiniyaan. Sigaleemiti balbala imbaasii hin beeku. Takkaan dhayiniyaan. Isin amma warri Dubaay guutuu keessan warra bilxiginnaati. Mootummaa waliin hojjettan. Dhageeffadhu garaasin dhukkubini. Homaa rakkoon qabu bar. Yakkaami mootummaa deeggaruun. Yakkaamiti bar. Laa hin deeggaruun jenne bara hin deeggaruun. In sodaatini yakkaamiti dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Kaleessa malee dheengaddayyuu abbichuun kenna moo hiyyettanii caffaraa turtanii miti. Maarree dhageeffadhu ka haasaa na fixachiisa obboleessoo. Gize ma igiriman gadii caffaruuf dhayxanii ummanni keenya ka irraa dhalanne dhumaara. Nuti si deeggaraarra. Ummata keenyallee dhabnee si dhabuun feenu. Mootummaa jechuun ummata nagaya ummata keenyaa nu eegii. Jedhanii afaan nagaa itti hima warra ministeerotaatitti. Jarri moo gara biyyaa geessan yoo furmaanni kan jiraatu ta'e. Asii mootummaan kun mootummaa Oromooti. Ilma abbaa gadaati jedhaa deeggara. Warra kaaniin gantoota jedhaa arrabsaa. Ummanni keenya dhume birrii walii qabna jechuun maa jechuun mootummaan eega mootummaa kee ta'e keetuu ta'uu haa baatu. Dalagaan mootummaa tokko mootummaa jechuun kana geenna uummataa eegu. Biyyi mootummaan qabne wal nyaatti. Amma Itoophiyaa keessa yoo ilaaltu ila amma ibiddi abbaa irra bu'ee guba jechaa fi xiqqashoo amma ganda keenya keessatti namni buqqaanaan sitti dhagaye malee dheengadda galgala gadda basaasatti nama 18 ajjeesan. Dhageettee san ammati hin dhageenne jechuun kama naannoo itti dhalattee dhageette. Harargee kanatti uummanni waan ta'aa jiru guyyaa adiin nama qalaa jiran. Bakka hundatti namni dhumaa jira arraaggafamaara. Garuu namuu kama naannoo ofii qofa waan arguuf kutaan Oromiyaa hundi bakkee namni ittiin duune namni ittiin buqqaane hin jiru. Wallaahi kun ijoollee gada basaasaa gaafadhu dheengadda galgala nama 18 halkan tokkotti. Sigalee miti ka'aasa koo kana laali. Akka waan arsii keessa waaqeffataan hin jirre kiristaanni hin jirre pheexxan hin jirre akka waan arsiin islaama qofa taatee amantii biraa jibbitu. Kiristaana fixee taabota gubee jedhanii dokumentii garaagaraa asirratti kan hojjechiisaa jiru mootummaa. Artistoota gurguddaa hojjetaara. TV'n sirratti labsaa jiran. Si ajjeesanii ka'anii maqaa si balleessaa jiran. So kana arguu dhabee uummanni keenya afaan qabatee mootummaa jala hunduuraas mootummaan quba sin qabu ati mootummaa sagadaa jechuu rabbiin dhiifte. Itti himadhu sin jedhama mootummaa mormi sin jedhaa jiran. Itti himadhu. Dhumaa jirraa wanni ta'aa jiru kun sirrii miti. Nuti si jaalannaati ilma keenya jedhan ofirraa itti hima. Tokko kana lammata ilmaan keessa ka ganda keessaa yaatee qawwee hidhattee guyyaa bosona ooltee halkan gaddeebiteetiin ganda keessa fiidee akka mootummaan uummata fixu gootullee gorsa yoo onnee qabaatan achi deemanii daangatti haa dorgoman haa wallolanii rakkoo miti qeerraa achi siqanii itti hima naannawa keessaa ijoollee bosona jirtutti illee afaanuma nagaatiin hima. Nuti kana jedhaa jirra malee jibbaa mootummaallee qabnu jibbaa warra tokkollee qabnu hin deeggarullee hin jibbullee hunduu obboleewwan kiyya rabbiin walii kaase. Oromoo wal nyaataa jira gidduu keessatti haadhaaf abbaata jedhaatu dararamaara. An akka dhuunfatti jibbaa warra bosonallee qabu jibbaa mootummaallee qabu dalagaa isaanillee hin deeggaru jechuudha. Gocha suukaneessaa uummata kiyya irratti lagga jidduu lamaanitti deemaa jiru hin balaaleffadha jechuudha lamaanuu anaaf tokko. Sigalee malee ani ka paartii maalitti jibba beektaa isa dhufanii mana keessirratti guban qawwee si sodaachisan ka diinni qawwee bitateetiin sitti dhufu ati daabboo bitaa jettu kana. Diinni qawwee sitti bitataara rasaa ka qawwee qabu rasaa sitti bitataara mikinaanni ati daabboo bittuuf maali?
nyaate dhuma boru udaanta hay qawwee yoo bittee barka bosona jiru qaama manni irra gubatee ala gale kun achuma waraanatti seenu ka itti dhume dhayee ofirraa dhoggu allaqe uumaa inasuu steppi keessa jijjiiradha hawaasa manni gubatu namni buqqa'uun waa'ee madaabboo bituutti hin fiigina bara baraan nuti daabboma finna gandi nuti sadaqaa ittiin guurin hin jira eessa gandi amma rakkoo mataa keessa jiran hay gadaan gaafa miliyoona 5 guuru osoo gaafa miliyoona 5 sanii qawwee bite silaarra gandi 5 bilisooma ana dogoggore gabraa akka qabadiif ruuza bitaa jedheen ijoollee birrii walitti itti ergen sigalami steppin bakka gargaarsi jijjiiramuu qaba amma kana booda nama buqqa'ee kana booda nyaanni bitamuu qabu daabboon bitamuu qabu qawween takka bitamuu furmaata sigalamiti ruuza makiinaa tokko biturra qawwee 5 bittee itti kennuu furmaata yoo ganda bilisoomsuu dadhabe lubbuu fi bilisoomsa ittiin saamee namni 5 qawween bitamee sun baratu bara qawween biyya bulchu waan ta'eef allaqe kanarratti yoo walii galle ganda kenneen achi mootummatti steep irraa yedhaa yoo namni ganda qasiraa dhugame qawwee walitti nu waan rasaasaa walitti nu qabii waan kilaashii bitanu nu gureettan isinii gura rakkoo miti qeessinii keessanii isinii dhufe ofirraa dhooggitan yaa walii galleem Asli ila waan tokko beeki yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa nagaan qabu nagaan qabu ummata kana nagaa ka orgaa jiru yoo jenne mootummaadha yoo jenne xiqqoo dhugaarraa waan fagaane natti fakkaata hanga tokkotti quba qabda jedhee amma arsiin namuma namni beeku hayyumaayyuu dhabdeetiin nama haaraa abbaa isaa mana biraan beekne kanaaf si barbaanne karaa wal jaaltummaan keessa nu bar kanaaf si barbaanna bar kanaaf si barbaanne wallahi kanaaf si barbaanne ana ma akka kiyyatti kanaaf si barbaade ani miseejin sittin barreessin hin jiru deemi ilaalu WhatsApp ke gabii abdoo farratti guuramaara gabii aji gabii fa amma maali beeyta ana abbaan fedhe na jibba abbaan fedhe na jaalata sigaleemi ela tokko ana akkamitti amana beeyta afaan namni sun beeku wajjaasa'utti amanan akka dhuunfaa kiyyaatitti yaa diina abiyyiin hin beeyne marroo hin beeyne jowaariin hin beeyne ummata miskiina jara kana hin beeyne qeetti dhufee itti dararu kan amma ummanni manni irraa gubate alatti yaa'e kuni jowaariin hin beekan abiyyiin hin beekan marroo hin beekan torbaanitti 15tti yoo gabayaa baanii akka tasaa TV keessatti argan malee hin beekan siyaasallee maal akka ta'e hin beekan of course ummata qulqulluu kana humna qabna jedhanii warri hidhate dhaqeetiniin qe'ee isaanitti itti roorrisaar dhugaa ummata qe'ee isaatti itti roorrifamaa jiru kana harcee biturra qawwee bituu wayyaa harcee ganda baay'eetti binnee dadhabne qoy namni steepiitti aanu dhageeffadhu steepiin itti aanu waan jedhamu gaafa caarraan ummata kennarra abboota kennaawwota kennarra ga'ee qawwee bituu yaadatte ati duraan eessa dha'e maal ka waggaa kana gargaarsa gurre ummata keetti miti dirqama ganda itti dhalate ta'uu qaba never ever jechi kiyya akkasii miti kaleessa gaafa daangaalee Oromiyaa kanaaf ummanni Oromoo kun tasgabbii dhabu hundi kenna uffanni kenna nutti nafni mallaqni kenna nutti nafni bira dhaabbachaa ture sagaleenis waa maraan har'a garuu ummata ala jiru kanarratti kana gochuu qabna jennee wal dura dhaabachuu hin qabnu. gargaarsi xumuraa barganda keessanitti ta'e yoo harka namarraa qabnaa birrii namatti dhageeffadha moo an dubbii jalline naan ta'u dhageeffadhu yoo harka namarraa qabnaa ganda hunda gargaaraa turree harka nu haa deebisanii jette gargaarsi xumuraa barganda keessan irratti dhaabate waggaa kana harka tokkotti gaafa miliyoona 5 foy moo miliyoona 6 foy guurre barganda keessanii guurre gandi kenna mina tirasalende waan kaleessa ummanni si gore ummata keetti gootan hin dagatte gargaarsi xumurri barganda keetti irra dhaabate gandi kenna kam irra dhaabate
injirtu bakka ati bar beera jala demte huduraatu male malitti waa'ee ummata quba qab. Abo disrespect lingono akaimi ati enu na yada chisika. Dengata ka ummata arsiiti gargaarsi dhuma ummata arsiiti ka guurame oo arsii irratti miti umurri akka seerti ka akka gandaatti hin deebine. Ummanni kun ummanni naannoo kana ummanni amma buqqa'ee ala jiru kun gargaaruu malee takka gargaarameen beeku. Waliigalaa koottaa kaa. Wallahi waliigallee jirra asli. Wallahi billahi mubaarak illee dubbise asliif waan ofii fa'aayyuun callisanii ammaal jee baabaasi wajjin gabbayee dubbadhanaan jee. Mootummaa deeggaraati mubaarak takkuma kaadire. Maa mootummaa deeggarree an amma fakkeenya mootummaa deeggara. Deeggarsi waan biraati garuu ummanni dhumaa jira. Ayyee mootummaan isin deeggartan baajata qabu ummata buqqa'ee NGO'n hin jiru maal hin jiru gargaarsi obboleessoo kaasna mootummaa arma duraatis hin beektaa duwwaa ture mootummaan reef ofitti deebi'ee mootummaa ta'aa jira yeroo lafa qabatee jedhe kanatti buqqisuuf mootummaan keessa waggaa kuran guutuu lafa qabataatuma oola bara baraan hin qabatu lafti jalaa gammagaatti hawaasni mootummaa reef karaa sirrii fi sirrii qabatee bakka qabatee socho'ee ummata ofii kan maaneej gochuuf kallattii qabsiisaa jiru akka nagaa fi tasgabbiin arganne gochuuf deemamaa jira. Inni hin buqqisaa hin saama amma waan uffata milishaatti dhumee birrii guuraa jettaniire. Lakki ummata keenya ka du'aa jiru ka mana hin qabne ka mala hin qabne ka waan nyaatu hin qabne kana kara bar mootummaan ummata kana fuudhee qa'ee fi qabeenya isaati irratti adeebisu jennee mootummallee gaafataa irraa bara. Kominikeeshinii aanaa seeruu wajjin dubbadhee jira nama kalee ganam. Eeshi. Ummanni kun buqqa'ee jira. Okay. Mootummaan keessan eega qabate yeroo lama filannoo taasiseemi. Mootummaan keenya jedhi mootummaan keessan hin jedhini. Taasise moo hin taasifne? Taasise. Filatame moo moo'e moo moone? Moo'e. Mootummaan yeroo lama filamee moo'e akkamitti lafan qabanne jettani? Haasabii qabatu eedanii kana caalaa lafaa fi sadii olaanaa qabu. Mootummaan kun erga filatamee as gaheeti guyya tokkocha nagaa fi tasgabbii ittiin kennine ummannumti naannoo Oromoo fi Oromiyaa irra jiru. Ispeeshaalii warroonni bosona keessa jiran. Halkanii guyyaa ummanni isaan bilisoomsuuf deeman kam akka ta'e hin beeku. Kunoo ajjeesuu. Hayyee. Yoo halkan warri hidhate ummata goole guyyaa hoo mootummaan maaliif ummata rakke? Mootummaan kanarraa akka of qusatu itti himnee jirra okay jedhameera. Irraa dhaabateera amma. Dhaabateera dhibbarraa dhibbatti amma ummata kana eegaa kan jiru mootummaa. Hayyee gadi daddawalee laalla yoo lolli irraa dhaabateera. Kunoo sii kennaa bilbila abbaa barbaadde gaafadhuuti. Yeroo ammaa kana ummata naannoo sanii mootummaan daangaa hanga daangaatti halkanii guyyaa bakka san wal jijjiiranii bakka san dhaabbatanii eegaa jiru nageenya ummata sanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Waalaikum salaam. Jirtu akkam? Ayyaa. Alhamdulillah. Wayita nama ho'isisu naa hooqiin giddii beeyta. Eeshi. Jecha takkitti jecha hayyuu jecha kabbaadi dubbatte beeyte. Ummanni keenya yeroo hundaa waan garaa malee waan jireenya biroon dubbatu beeyta. Amaar yeroo hundaa meelaale amaar yeroo hundaa hin baqattu yoo baqattellee qawwee gaafatti malee midhaan hin gaafattu. Akkas. Waan amma reetti akka ilmoo dhiira irratti gaddu'ii yoo qawwee taate ijoollee dhiirallee ijoollee shamarallee kan dalagatuuf kan dalagannillee birrii 10,000 takka takkaan kadhannee nama keenyatti qawwee bitu yoo midhaan ta'e immoo laftuu xibbaabattee jirti duutee qabritti guuru gargaarsa akkasii goonanii sirri jirtan dhiira ta'u bakka kana gara laafoo amma kaayyoo qawwee binnuuf maali amma sa'a kanatti. Kaayyoon qawwee ati na basaasu deemtaan as jaasaa jiru. Attu halkan dhufee uummata keenya irra fi milishaa guyyaa ganda keessa deemtee uummata gooltuuf irraa dhoogu. Eega duun hin oolle ajjeesanii duwwaa bibi. Duuti sirraa oolaan jiru mi harka duwwaa teette kamana keessatti dhufe ofirraa ajjeesu ajjeeftee duuta shahiida dhaqee keessatti. Mee Dr. Asli waan si ajaa'ibu amma Tigraay
yeroo hunda lola Eertiraan lola Amaarri lola yeroo matakitti midhaan hin gaafatan Oromoon zayit